waggaa shanan darbaniin dura wanti ati osoo raawwattee jijjiirama jiruu keetiif murteessaa ta'e maalinni? Wanti osoo raawwachuu baadhee jettee gaabbitu hoo maalinni? Waggaa shanii har'a hoo jiruun kan kee akkam akka ta'u barbaadda? Maal karoorfattee harkaa qabda? Ammas akkuma waggoota shanan darbanii waan hojjechuu hin barbaanne hojjetaa gadduu barbaaddamoo waan hojjechuu barbaaddu hojjetaa itti gammaduu feeta? Jiruu kan kee gara fuulduraa kan gaddaa gochuudhaafis ta'e kan gammachuu gochuudhaaf itti gaafatamaan si'i mataa keeti. Kufaatii fi milkaa'ina asiin dura darbeefis namni itti sii gaafatamu tokkollee hin jiru. Eyyan hunduu harkaan kan kee jira. Isa darbe irraa barattee cimtee hojjettee iddoo barbaaddu gahuu barbaaddamoo ammas akkuma asiin dura jiruu kan kee guutuu gaabbiidhaan dabarsuu barbaadda? Filannoon kan keeti. Dogongora wal fakkaatu irra deebitee hojjettee ammas dabalataan of gaddisiisuu hin barbaadu taanaan yeroon itti of jijjiiruu qabdu har'a sanuu ammuma. Amma yoo hin hojjenne yoom hojjettee boruu kee ibsatta? Amma yoo hin hojjenne yoom hojjettee hir'uu kee guuttatta? Amma yoo hin hojjenne yoom hojjettee qabeenya horatta? Amma yoo hin hojjenne